otoo mee akka seexanaatti daandii kennine anatu fajjeessa ture. Garuu guyyaa tokkoof hin kennine. Anatu of ajjeessa ture. Yoom akkamitti innaa kam si'a tokko moo lama moo sadii moo jedhamee na gaafadhaan sinittanii maal jechuudha. Otoo namni of ajjeessa ani waan dhiphoo keessa jiraateti ana jechuudha. Akkamitti maal taateen kokkolfita of jajjoo kun nu aarsi ta'uu jedhame. Gara waan hundaan dubbatanii duddan dhungataniidha Oromoon. Ritti biyya ambaa keessaa durbii koo tokkoon isinitti himee riikardi godheefi jechuudha. Yoon isinitti himee dubbachuu dandeessu. Bakka biyya lafaan jedheen irra dhugaa waaqa. Amma ijji koo ishiin keessaa mul'achuu dadhabdutti biyya namaa mee jira gola nama. Qoyatachi achitti oduu ta'e eenyu si galcha naan jetteetti mijaan. Zim jedhee walitti funaanee hundumtuu dukkana ta'uusaa naan barii hundumtuu bara namni bakka asiin ayizoosh namaa jedhu yoo horma dhabdanii yoo fira dhabdanii obboleessa taasisuu isin jedhu yoo obboleessa sirrii dhabdanii obboleettii yoo obboleettii dhabdanii fira yoo fira dhabdanii haadhaaf abbaa yoo haadhaaf abbaa dhabdanii nama ayizoosh jedhu jechuudha hormaa tokko argatu hunduu naa dhabame isinitti dhufu innaa sana fudhuu kan isin goggodha jechuudha. 4 5 san keessa darba. Gaayilli mataasaa qormaata kun ta'een beektu eeyyam keessanii fuyin ibsu. Gaayilum keessa ta'e dhugaa waaqayyo. Akkatti jiraattan isintu beeka. Gaayila keessa ta'e nama riikardi godhee rafin ajjeessa jedhee torbee 3 ta'ee daayitii jechuudha. Kiristoosin nama hergan. Namni karaa fedheen isin bira jiraachuu danda'a gaaddidduunsaa yookiin yaadanis iddoo siqaa keessanii sana guutuu kan dadhabu dhabamuu danda'a. Hin beekamu. Ani bilbilees riikardi daqiiqaa 20 ol zirzir godhee yoon du'e kanaaf jedhee zirzir godhee riikardi godhee nama. Isuman gaala keessa. Hai obboloota ko akkam jirtu nageenyiif jaalalli waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Egaa samoona kana dhugaa dubbachuu fi du'a mucayyoo sanaatiin wal qabatee viidiyoo waraabuuf jedheen wanti ta'e na dhokkas gaafii natti ta'a waan ta'eef nan dhiise jechuudha. Xiqqoo mucaa koosiin dhukkuba. Garuu ollaan irra taa'ee nan laala waa'ee ishiiti. Hundumaafuu kan ishee faana wal qabsiisee waa tokko dubbachuun barbaada. Bergit hundumtuu yaada mataasaa hin qaba. Haa ta'u garuu obboleettiin koo kun deemteetti waaqayyoon lubbuu ishee hamaaru biyya lafaa sa'aatii sanatti gadhiifte har'a miti jechuudha. Garuu yeroo tokko namni kolfaa gara miidiyaa kana yeroo dhufu kolfaa ollaa bira yeroo darbu kolfaa maatii keessatti doora du'aatti yoo darbu kolfaa sargii keessatti yoo mul'atu namni guutuu nama se'a kana bara guutuu miti namni jechuudha. Yeroon dhiifama sagalee mucaatiif yeroon waa'ee ishee kana laalu Bergit nama mufachiisa garuu waa'ee ishee mitaasa'u kan hin dhufe waa'ee ishee naasa'u jedheen dhiisee waan ta'eef garuu wal qabachiise ka'ee waa'ee koo haasa'u laa jedheen ka'ee yaade. Yeroon isiniin jedhu otoo mee akka seexanaatti daandii kennine anatu of ajjeessa ture. Garuu guyyaa tokkoof hin kennine. Anatu of ajjeessa ture. Yoom akkamitti innaa kam si'a tokko moo lama moo sadii moo jedhamee na gaafadhaan sinittanii maal jechuudha. Otoo namni of ajjeessa ani waan dhiphoo keessa jiraateti ana jechuudha. Akkamitti maal taateen kokkolfita of jajjoo kun nu aarsi ta'uu jedhame. Gara waan hundaan dubbatanii duddan dhungataniidha Oromoon. Ani dhugaa dubbachuu fi seenaa mucaa kanaa yeroo tokkoof illee boqonnaa qabdii jedhee yaada. Ani gini hangarra daqiiqaa isa kanaatti yeroon guyyootan maal qabatoon du'e jedhee namaafis riikardi godheen jira yoo sobanaan jettan jechuudha. Gaaftiin namaa riikardi godhee kana keessaa du'e baduu naa wayya nan bada baqaa kana booda amma hundumtuu sirratti kan jiru jechuudha. Tokko dhugaa dubbachuu fi uumamuun koo keessatti ganamaa qabe maatii malee yeroo guddadhu yeroo daa'imni shanna duuba jiru abbaa kootii anaa nama 7 walitti gana warreen kana jiraachisuuf si'a 5 waan xixinnoo tolchee jiraachisu sana waggaa 3 yookiin 2 waliin akkasitti dadhabee jira jechuudha. Yeroo sana buuyuu maa waan inni waa'ee of ajjeessuun beeknee fi bakka badi wanti nama godhan jira miti namni wayi dhugee ofirraasee of ajjeessa waan jedhan ofirraasa jedheen beeku garuu bakka atoo kana keessa kan jedhu otoo of ajjeessanii garuu yeroo sana ture waan xixinnoodhaan na of ajjeessan
waan xinnoo dhafa bajjeefte jedheen murteessa mucaa kana. Innaan isin jedhu maalitti beektanaa jechuu dandeessu. Waan darbuuf waan xinnoo dhafa bajjeeste. Darbitee mee jiraatti guyyaan guyyaa biraati. Natti tolee miti viidiyoo kana hani waraabu dhugaa dubbachuuf. Lama baran baradhu yeroo nani baradhu kanatti waggaa 10 wayii dura kanatti namni sinqii yookiin galaa torbaniin tolchee nama hirga. Nama naa tolchuudhaan. Obboleettiin koo hangafa mana qabdi, lammaffaa mana qabdi, sadaffaa mana qabdi. Ji'a lama na tolchitee dadhabeette ishiin tokko. Dhugaa Waaqayyo ofii kootii eelee bitee, ofii kootii daaksisee, ofii kootii mana kiraa keessatti tolchadhee waggaa 3 of barsiisee jechuudha. Sadaffaa irratti ni eebbifamee bara. Bartiin uffata gurradhee haaree immoo hin baradhu jedhee dhiisee boo'icha saxinnoon seenaa boo'ee maraadhee deemee immoo uffata fudhee immoo deebee barachuu deebi'utu jira. Aizosh kan namaan jedhu tokkichi iddoo hin jirretti jechuudha. Nama 9 keessa jiraattanii aizosh namni namaan jechuudha. Faala jechuudha. Sadii akkasumatti baradhee eebbifamee yeroo immoo balballi isinitti banamu seexan isin qorti waan ta'eef asuma naannoodhuma asirraa makiina daqiiqaa 20 wayiin tin hojii argadhe jechuudha. Siistarii koorraa ammas kan fagaatuun hojii argadhe. Hojii jalqabeen dhiise egaa hojii mootummaa. Yeroo sanatti qormaanii nama qoraa miti haadhoo keerran waan ulfaatan na qoree yeroo sana. Guyyaa 2 balbala cufadhee booda. Guyyaa 2 beektu guyyaa 2. Hin tuqamtame tasanaan jedhe mucaan durbii kootii tokko. Otoo tuqamanii man tuqama. Ginnee daasa guyyaa nama agarsiisuuf gizee nama dabarsu Waaqayyoon hin qaba jechuudha. 3 jedha. Silaa kan ta'u qabu. Arfaffaa biyyaan baa deeme. Biyyaan baa eenyuma keessatti guyyaa tokko fakkaan tolle eenyuun beektu. Caalatti. Dhugaa Waaqa dubbachuu. Karaa maddii hambisitti fida seexanii. Baroota baay'een araba hojjedhe keessatti bara tokko keessatti sirratanyaan akkanatti na qabdi. Silaa isheen ana kuffisuuf deemti garuu. Inuma qorti. Garuu dadhabde malee jechuudha. Wanta amma du'aatti nama deemsisullee natti deemsifte garuu jarri hin beeku gaannaa tokko immoo hin beeku jechuudha. Barritti biyya ambaa keessaa durbii koo tokkoon isinitti himee riikardi godheefi jechuudha. Yoon isinitti himee dubbachuu dandeessu. Bakka biyya lafaan jedheen irra dhugaa Waaqa. Amma ijji koo ishiin keessaa mul'achuu dadhabdutti biyya namaa mee jira gola nama qoyatachi achitti oduute eenyu si galcha naan jetteetti mujaa. Zim jedhee walitti funaanee hundumtuu dukkana ta'uusaa naan barii hundumtuu bara namni bakka asiin aizosh namaa yoo horma dhabdanii yoo fira dhabdanii obboleessa aizosh isin jedhu yoo obboleessa sirrii dhabdanii obboleettii yoo obboleettii dhabdanii fira yoo fira dhabdanii haadhaaf abbaa dhabdanii nama aizosh jedhu jechuudha hormaa tokko argatu umtuu naa dhabame isinitti dhufa innaa sana fudhuu kan isin goggodha jechuudha. 4 5 san keessa darba. Gaayilli mataasaa qormaata kun ta'een beektu eeyyam keessaniif hin ibsu. Gaayilum keessa ta'e dhugaa Waaqayyo. Akkatti jiraattan isintu beeka. Gaayila keessa ta'e nama riikardi godhee hin ajjeesa jedhee torbee 3 ta'ee daayitii jechuudha. Kiristoosin nama hergan. Namni karaa fedheen isin bira jiraachuu danda'a gaaddidduunsaa yookiin yaadanis iddoo siqaa keessanii sana guutuu kan dadhabu dhabamuu danda'a. Hin beekamu. Ani bilbilees riikardi daqiiqaa 20 ol zirzir godhee yoon du'e kanaaf jedhee zirzir godhee riikardi godhee nama. Isuman gaala keessa jiru jechuudha. 5 sadarkaa 5 irratti silaa ani nama irigi yookiin qoricha yookiin fo'aa jedhan kana fudhatudha. Garuu jechan jedha malee itti siquufis humni immoo jiru. Na dhorka. Dhugaa isa Waaqaa dubbachuuf. Okay? Bakka gurguddaa meexinnu amma naasa'uu ditteel keessa bu'een ilaasa kanaa fi sababni jedhee isinitti himne miti iddoo steepiin itti silaa yaaduudha malee. Garuu kana 5 keessatti silaa amma mucaan kun yoo namee isatti walitti hin buuteeti waan walitti hin buute bakka. Nama tokkomee walitti bu'an yookiin adda obaanii jareenya jiraatu. Yookiin yoo immoo sirreessanii isa dhiisaniitu magaa irra dibaadhuma jiraachuu danda'u. Kun otoo jiruudhame kan of ajjeeste.
kan akkana ulfaatan otoo jiru keessa darbee kan biraa jiraata namni. Anarra toon gaafa sana gaaf jalqabaa sana ta'ee yookiin gaaf lammataa ta'ee gaaf sadaffaarra ta'ee har'an jiru carraasa kanan argatu yookiin fuulduratti kan biraa dhufu jireenya haaraadha. Kana keessaa garuu kan isin gubu ila nama tokko carraansaa isinittan hima. Namni tokko orma sinjee orma guyyaa lama argeen jaalatameet rakkoon isaa furamee fi akkaataa inni itti furamee fi baqa yookiin haadha qabaatee yookiin abbaa qabaatee baqa rakkoo isaa isaan dafee irra dibamee fi fayyaa yookiin haadha gaarii biraa qabaatanii daftanii ittimtuu hin hiikaa baqa isaan sammuu keessan jedha yookiin firaa sirriin tokko dhokataan isin bira jiraachuu dadha yookiin yoo gaala keessa jiraattanii namni isin bukkee jiru sun nama isin furee isin jechisiisu ta'uu danda'a. Namni mee namaan simbiraa kan socho'u guute karaa hundumaan. Guute kan socho'u amma fira keessaa dhaabee jechuu koomiti. Yoon fatatatatatatat itti godhee akkas godhee gin otoon akkas godhee gaafa ta'e immoo mul'atee kan naa ta'u hin jiru. Obbolaa keessas jiraachuu danda'u. Fira keessas zim jedhee irra dibaa jechuudha. Gaa'ilum keessas kan isin bukkee abbaa manaatiin mul'ata waan hunduma keessatti simbiratti garuu dhoksaatti iddoon isin ittiin nama sana faana miidhamtanii jira. Kana baraa. Kanaaf maal jechuun barbaade otoo kan du'an himee otoo yookiin of ajjeessan himee otoo waan bulbuleen dhugan wayitii himee hanaa ture dhugaa dubbachuuf maaliif si'a sadii namaa rikardi godhee lafa kaayira isin jedhe tokko akka xinxaalii maaliif jedhee namni rakkanne sababa faana lafa kaayee namatti yeroo nala jirus rikardi godhee amma natti bilbilanii karaarii waan ta'e jennaan immoo kan isin garamu keessaa guyyaa lama bo'o yeroon bo'o isaa tokko ki lama bo'ees miti kan isin garamu bo'ochi koo adda otoo warra bo'an faana rigi walitti akka dorgommiitti fidanii isin garamu asumatti jechuudha isuma jireenya jalqabe kana keessatti gaaftiin sa'aatii sadii qabee amma ganama sa'aatii tokkotti bo'een jira waan uffite hin jedhaa itoon qooriin macaafan qabadhees ni kakadha itoon qooriin sa'aatii sadii jalqabee amma ganama bari'utti. Namni bari isin bira jira yeroo sana. Isinii galee biyyaan baatti immoo mucaa kana akka sagalee 36 daqiiqaa 36 daqiiqaa 50 waan ta'e daqiiqaa amma kana walitti fufee sa'aatiin ho'i da'ame 5 ta'uun rikardi godheef waan ta'eef bakka eeshi maal godhee eessanii nu taalee achi qaqqabu amma jettutti jechuudha. Yoo jiraatte maal miita yoo duute maal fayyadda jettee amma hiikaa karaa ittiin na ibsitu dhabdutti jechuudha. Caalatti gizee sadi rikardi godheera bakka isa dhumaa jedheeti jechuudha. Namni sababa maaliiti laa minaamin akka hin jenneef garuu xirr godhe sirraatan himeeti jechuudha. Kanaafi maal isiniin jechuun barbaade mucaan kun nama of danda'u nama hojjate kun hiikamaa deemudha. Fuulduratti mi kana lama hiikamtee jireenya yookiin waa gurbumu kanaafis ta'ee isa faana walitti bu'an jechuudha. Yoo adda baate kan biraa faana kan caalu faana waaqayyo mee boqonnaan ammoo itti fiduu danda'ayyuu. Yoo immoo rakkoon dhokataan biraas jiraate yoo furte irra darbite daqiiqaa sanaaf guyyaan kan baruu ishiin akka feetetti jiraate maaliif kaleessa baay'ee irra darbiteetti. Maatii rakkataa keessaa baatetti bara baalagaanii jechuun baalagamnatiin nasiin jedhu waan biraatiin tuquu qotoon ta'an dhugdee sakkartee ijoollee abaartu keessaa baatetti waaqayyoon argatteetti harki hiikamaa dhufeera gatii argachaa jirti maaltu mee kana ishii gate nama tokko yookiin namaa jette akka namni bukkee jiru ishii miidhe akkamitti beekama mooni dhiifama murtoon waaqayyoon bira jira akkamitti beekama tokko mucaan kun viidiyoo hojjettu keessa haadha ko jettee wanta ishiin yuutuubii tiiktookii hojjettu hin jiru jaakoo nuyi jette jaakoo waan naa bite jaakoo waan naa godhe jaakoo maa haadha ko waan naa godhe jettee beekti garuu yeroo duutu daawwattoonni koo isin mufachiise isin jibbisiise dhiifama anis isinii godhe isinis maatiin koos jette jaakoo maa jedhee akkuma naa gizee hundumaa qalladdutti. Ishii dhiifama in dhukkubasi kanaaf yoo jedha garuu biyya sadan kan viidiyoo bu'aan kuma hojjedhu jedhee qabee waanan tureef kan hojjechaa jira. Sadaffaa lafa naasa ofee asa ofee
Aku bara futi ma uftare. Nuku bashin ifama bochisa adama sini warabes wante. Isi kok kamu malah. Kana garga. Kana garga. Ya. Ya, buntute. Akkuma isiniin jedhe maaf jettee adaraa kee yaa koo natti mufatinati maa jettee hin deemin yoo gara isaan ta'an. Bakka jechuun lammaffaa amma haariin sun mataa ishii ba'ee sadarkaa sanatti ila ammuma mudate ammuma of ajjeesuun kaane. Tarii ganama dhageesse akka sa'aatii of ajjeessuu dandeessi miti eessa biraa jiran. Namni ishiin jaakoo sa'aatii 24 jettu eessa biraa deeme gaafa rakkoo. Gaafa rakkoo namni akkaatti namarraa fagaata. Gaafa rakkoo namni akka tufra raaftu si godhee sirraa deema. Boroo kan biraa dhufa. Namni ati na bukkeetti abdatti. Eenyuyyuu na abdatiin biyya lafaarratti. Kiristoosii fi Kiristoos isa du'aa keessaa nama baasu. Kiristoosii fi Kiristoosiin ala si bukkee jiraate siif du'eera kan jedhe hundumaaf hin abdatiin soba akka ta'e beeki. Amma sababa dhashii miti yookiin sababa abbaa miti yookiin sababa jireenyaa miti maaliif jireenya kaleessa argiteerti bututaa baay'ee dabarsitee dhufte qayyarattee uffachuun jammariinu otoo har'a waaqayyoon hin beekinu waaqayyo isa waaqa ta'e hin beekinu dabarsiteerti waan baay'ee daandii rafteerti godaa keessa waan ta'eef jireenyi ittoo itti qorree dhimma hin qabdu. Abaarsa tiiktookitiif kan jedhanis immoo erga tiiktookii jammarte yeruma dhugdu yeruma sakkirtu yeruma listiroo arabduu kaastetu arrabsoon guutetti gaafsa namaaf hin ajjeesin. Arrabsoo tiiktookii miti jechuudha. Sinii galee arrabsoo namaa miti kun kana ishii godhe. Gunumaa arrabsoo namaa miti kan ishii ajjeese. Maaliif gaafa har'aa miti tiiktookii kan jammarte arrabsoon har'aa miti. Akkamitti abaarsaaf torbee tokko miti torbee lamaa miti. Waggoota lakkoofsiftee dara tiiktookii jammarte. Yeroo listiroo xaragdus ixaasaa jedhanis akkana gochaa deemtu argaa jirtu isaan daandirraa tiiktookii hojjetti. Har'a galiin guddaan beeksifsa argattee galii guddaa argachaa dhuftee malee. Arrabsoo namaaf miti. Garuu arrabsoon namaa hin jira. Mucaa kan. Waaqayyoon biyya lafaatti namni akka si jibbu godheeti ofiisaa qofa si jaalata. Yeroo tokko immoo namaanis makamaa namnis akkas moqisitti godhu godheeti ofiifis si jaalata. Carraa akkasiitu jira. Sini galee anamma har'allee boruullee waan beekuuf kan bartanii carraa namni na jaalachuu hin qabu. Isa dhugaa dubbachuuf. Hattaan biyya keenyatti baksaan ishii dhalaadheedhaan baksaa miti damma irratti damma otoo namaa laadhe jaalala Kiristoos malee jaalala namaan qabu. እግዚአብሔርን akka waan hin buruqsetti beekama inni nani namaa godhe jechuudha. Jechuun waaqayyoon beekaa galabbate gaa. Sin barbaachisu jedheeti. Ana qofaadha jedhee naa kaayira carraa akkana. Namni tokko yeroo kaan otomaatiin godhiniif si jaalata namni. Otoo nama baartu otoo nama shiggitu sirraan beekamu kolfiteetu akka harraaba bofaatti nama waraantu namni si jaalata. Garuu otoo immoo gaarummaa nama kabajju kistorreettee otoo marcuma namaa kennitu otoo laattee obaaftee nama galchitu garuu hin qabdu jaalala nama akkasii. Kanaaf suuraan mucaa kanaa nama hin jibbisiisa waan ta'eef hin beeku. Ani garuu guyyaa tokkoof barreessiis hin beeku, arrabsiis hin beeku. Nama irratti bashaqeettee naa kolfitu. Sirriitti bakka firii namaa beektu. Garuu suuraa jaalala namni jaalatu hin qabdu. Jaalala waaqayyoo malee. Garuu seexanni beekaa butatte malee jechuudha. Laphee ishii karaa ta'een hir'ina ishii seente. Sini galee waaqayyo otoo jaalala ishii qabaachuu baate daka sanaan kaasu iddoo badiinsa namni baay'een kufuun kaasu kana agarsiisu garuu seexanni egaa yeroo isin ka'uudha daandiitti deemtan immoo isin rukutti. Maaliif namuma daandii deemu gufuun gufatti waan ta'eef egaa gufachiiste jechuudha. Kanaaf jaalala namni na baara bakka sim jedhee tabaara suuraa akkasii qaba. Otoo naa duute jedhee namni suni duuteef maal argata I don't know. Kanumaan isiniin jedha bara. Amma namni sun akkanumaan jibba mucaan kun wayii sirraan hir'iftoo duute hin dabaltuufis nama kanaa namni sun hin furdatu soo duuteef garuu bakka jibbiinsi suuraa namnaa jibbu bakka seexanni irra keesse. Garuu waaqayyoon jaalatamtee jirti.
tarii sababa sanaaf garuu of hin ajjeefne mucaan koomantiin har'a kennamaaf hin turre kaa waggoota lakkoofsifteerti. Kanaaf yeroo tokko namni kan koo jettee bukkee qabdu akka bofaatti sitti naanna'u immoo baraa deema. Siifan himaa anatu jira waan ta'eef keessa. Waan hunduma keessa isteeppii hunduma keessa seeneen jiraan. Har'a ijoollee guddisee iddoo ta'e du'uun alamtuu wanti biraallee naaf hin jiru. Maaliif anaa dinqii miti ijaaranii fooqii minaaman. Hanqaniin hawwaa jiru amma guddisee iddoon ga'ee minaan du'u isuma akkanumatti hin herreegaa jiraani bakka. Waan hundumaa baay'ee isaa arge. Umurii 50 keessa amma arga wayii ani has umurii kanaan argeera. Nan dinqisiisu jechuudha. Garuu ija keessan nama si bukkee jiru irraan kaawwatiin yoomumaa. Amma waan odeeffamu waan baay'eedha. Makiinaan rukutamtee inni ishiin bitteef gartokkeen ishii cafaqamtee jiru isarratti walirra bu'anii bahee hala bulee. Alammoo bulee viidiyoo intala Saaraa dura waggaa wajjin ture sana as erganiifi jedhan. Maaliif namni kun jaakoo itti hidhamte bakka afurri ishii guutummaan guutuutti foon ishii foonuma isaa waan ta'eef wayyoo daana jala garagalee jira bakka jiruun biraan jiru jetteetuma akkasumatti seexanni beekaa bishitti goote. Yaa waduun biraa jira waan hin fakkaannes jiraachuu danda'a. Kanaafi bakka sababni jiru manuma keessa akka ta'e beekuun I think inni ulfaata jedhee isiniif hin tilmaamu. Garuu eenyu jetteeti yoo na fajjeese immoo dursan nama na gube sana ajjeesa isa dhugaa dubbatu cubbuutti galuun kun oolu miti amma biddatti seenuun ishiin oolu bara iddoon ishiin qabdu sanuma gaarii hojjette hunduma keessa. Erga kana yaadde garuu isa narratti yaade godheef hin deemaa. Minam nagar bakka seexanichi naanaatti kaa'ate nama sana dhiisinaan jettu bae godheen deema. Yemerren nu milachu. Isa dhugaan isinitti dubbadha jechuudha. Nama tokko lamaa miti waan kana kan laalu miti qobaa koon deemu. Nama daandii sirreesse. Nama namiidhe sana. Kanaafi ayitoo du'anii aanaa ta'eeyyuu yaabboleettii koo tasa seexanni si butattee. Baay'een keessanii waan nan duuniif duutu dhugaan isiniin jedha. Waan nan du'uun qabneef. Ante waan baay'eedha. Jaaffaadha qabaa. Waan baay'eedha nan irraanfadhaa dhugaan isiniin jedha. Baran birriin koo nyaatame waggaa 5 hojjedhee dhufe murtiin jiru. Haadha yoon jedhe iddoon taa'uun qabu. Eeruma yoon jedhe inni hirumne naasan. Iddootti boqotan yoon jedhe hundumtuu soddaadha. Itti galee deebi'ee biyya alaa deebi'ee dhufee itti galee taa'u. Birriin hin jiru kireeffadhee ittiin galee taa'uuf danda'ee jiraachuu. Yeroo sana surumaa dhumatti immoo kan karoorfadhe jechuudha. Qobaa kees miti naan jedha yeroo tokko. Ittis dabali warra akkasii godhee qassee dhiite bakka achuma taa'i. Sodaatiin naan jedha waan ta'e. Ofiif isoo barbaadde immoo akkas na godhan. Yeroo baay'eetu jira. Garuu ofin jabeesse kan siin jedhu baay'eedha garuu of dhaggeeffatta. Ergan sana dabarseenis guyyoota sanarraa hundumaa darbee sin faana haasa'uu irra qaqqabe kana bartu. Kanaaf itoo akkasiin jedhanii waanuma ta'eef waanuma nama mudateef of ajjeesanii meeqaan of ajjeesare tokkumaan deemee isaan kaan immoo itti darbeen arguu hin danda'u. Kanaafi obboleota eenyu jettanii bakka hin gadi dhiisina. Gaafuma nuun isoo numa nu fudhata. Gaafuma sana eeggan amma mulfaati amma baay'atti. Lama immoo gubachuun baay'ee ulfaatti. Asitti siqaayi qoobidda meeqa harka keenya silaayyuu achis dhannee bidda maaliif? Asii hojjannee cubboo hojjannee dhaqnee gaarii iddoo teessorra teenyaan jennu. Kanaafi adaraa keessan salphisaatii ilaalaa wantoota tokko yaa'uga ishiinis otoo nama gorsituu duute anillee isaan keessa dabarseerraan ka'een isiniin gorsaa jechuudha. Isheenillee akkamitti kan hojjettu jetti viidiyoo tokko isinii kan gadhiisa viidiyoo ishiiti. Anna baay'een keessan immoo namoota waa daddabarsan irraa hubannoo wayii fudhadhaa. Akkasiin isiniin jedha. Baay'ee.